maatiin koo anaaf jecha wareegama guddaa kaffalaniiru. Maallaqa liqeeffatanii kophee kubbaa miilaa ittiin taphadhu naaf bitaas turanii ta'us hanga ammaa hiyyummaa keessa turan. Amma garuu kubbaan miilaa maatii keenya hiyyummaarraa bilisoomseera. Har'a waan barbaadan isaaniif gochuun danda'am. Wancaa liigii Awurooppaa Atalantaa waliin argadheeyyuu anaaf osoo hin taane maatii kootu injifate. Nan yaadadha yeroo tokko maatiin koo mana kireeffanne keessaa ari'amnee turre. Sababni isaa maallaqa kiraaf kaffalan waan dhabaniif daandiirratti nu darbataniiru. Anis kanumaaf yeroon kubbaa miilaa taphachuu eegalee maallaqa guddaa argadhee mana maatiin koo keessaa ari'ame sana deebisee bituun murteesse. Kanaaf kubbaan miilaa maatii koo bilisoomse. Taphataa cimaa Afrikaa bara 2024 Ademola Lookman badhaasicha booda kan dubbateedha. Ademola Lookman maatii lammummaa Naajeeriyaa qaban irraa bara 1997 Ingilaandii magaalaa kibba lixa Londanitti argamtu Windesworth jedhamutti dhalate. Kubbaa miilaan sadarkaa kana ga'a jedhee kan isa eege hin turre. Umrii 11tti yeroo mana barumsaa barachaa ture garee mana barumsaa keessatti kubbaa taphatu Beekhaam jedhamuuf taphachuu eegale jedha. Barsiisan yeroos mana barumsaa Beekhaam kana keessatti Lookman barsiisaa ture. Dandeettiin kubbaa miilaa taphachuu Ademola Lookman mana barumsaa kana keessatti mul'isee akaadaamii Waterloo jedhamu akka filatamu taasise. Bara 2013 akaadaamii Charlton Athletics keessatti carraa argatee caalatti kubbaa miilaa beekumsa cibsate. Jabinaa fi kutannoo kubbaa miilaa taphachuuf qabu dhugoomsuuf nama cimee hojjetu ture. Kanaanis Everton taphataa cimaa kana mallatteessifachuuf kan isa durse hin turre. Bara 2017 paawundii miiliyoona 11 Everton Lookman mallatteessifate. Ta'us Goodison Park akka yaadame isaaf hin milkoofne. Inumaa carraa taphaa argachuu dadhabuun ergisaadhaan RB Leipzig darbees bara 2019 dhaabbiidhaan kilaba Jarman kanatti gurguratan. RB Leipzig keessatti yeroo gaarii hin taane kan dabarse Lookman ergisaadhaan kilaboota akka Fulham, Leicester City fa'aa keessatti naanna'uun jireenya kubbaa miilaasaa qajeelchifachuuf dhamaatii guddaa itti fudhate. Garuu guyyaa tokko abdii kutatee hin teenye. Gadadoon hiyyummaa maatii isaa mana kiraa keessaa ariisiftee yeroo hundumaa sammuu isaatti dhufa. Haalli ulfaatan keessa darbee milkaa'uu koo har'aaf sababa kan jedhu Ademola Lookman amma addunyaan waa'ee milkaa'ina isaa dudubbatti. Bara 2022 yuuroo miiliyoona 15 Atalantaaf kan mallatteesse taphataan umrii 27 kun milkaa'insis achumaan qajeelteefi. Bara 2022-23 Atalantaaf taphoota itti hirmaateen goolii 15 galchee taphataa cimaa Atalantaa jedhameera. Barri 2024 ammoo injifannoo dachaa Lookmaniif qabattee dhufte. Kilabni Seeree Itilii Atalantaan seenaa kilabichaan waancaa liigii Awurooppaa yoo fudhatu Ademola Lookman goolii 3 Baayilii Leverkusen irratti galchee haatirikii hojjeteeni. Taphataa Afrikaa jalqabaa liigii Awurooppaan haatirikii hojjetes jedhamuun leellifame. Atalantaan ga'umsa taphataa kanaan waggaa 61 booda seenaa kilabichaan waancaa guddaa lammaffaas argate. Taphoota 97 Atalantaaf taphate hundumaan goolii 43 galchee kubbaa 23 ijjeessee kenneera. Waancaa liigii Awurooppaa Atalantaa waliin fudhateera. Daa'imummaarraa eegalee hanga bara 2020tti garee biyyaalessaa Ingilaandiif taphachaa kan ture Ademola Lookman sana booda biyya abbaasaa Naajeeriyaaf taphachuuf gaafin inni dhiyeesse fiifaadhaan fudhatama argachuun Naajeeriyaa tajaajilaa jira. Bara 2024 darbe waancaa Afrikaa Naajeeriyaan sadarkaa lammaffaadhaan yoo xumurtu ga'een isaa olaanaa ture. Goolii 3 dorgommichaanis galcheera. Akka du'anitti malee bakka kufanitti hin hafanii Ademola Lookman qabatamaan mirkaneesseera. Mucaan maatiin isaa mana kiraa kaffaluu dadhabuun daandiirratti darbatame kilaboota Ingilaandii hanga Jaarmanitti kubbaa miilaan wal'aansoo qabaa ture. Gara Itilii imalee kilaba magaalaa Bergamo Atalantaa waliin fiixee milkaa'inaa dhandhamuu eegaleera. Bara 2023-24 ga'umsa kilabaaf garee biyyaalessaa waliin mirkeeffateen taphataa cimaa Afrikaa kan bara 2024 ta'uun seenaa isaa keessatti yeroo jalqabaaf badhaafameera. Kun ammoo taphataa torbaffaa Naajeeriyaa badhaasa kana argate isa taasiseera.
Ademola Lookman. Bara 2023-24 keessa biyyaa fi kilabaaf goolii 27 galchee kubbaa 12 mijjeessee kenneera. Taphattoota badhaasa Baalaandoor bara 2024 keessatti sadarkaa fooyyeen xumuran keessaa sadarkaa 14ffaan xumuruun cimina isaa mirkaneesseera. Bara 2022 yeroon gara Itilii dhufu haalli Atalantaan anaaf mijeesse akka milkaa'u na gargaareera. Caalatti hiyyummaa fi rakkoon ijoollummaan dabarse kutannoon cime hojjechuun koo bakkan amma ga'eef si'eessituudha jedhe. Haalliin keessa dabarse ulfaatadha. Yeroo of jibbitee shaaka lafaa dhaabdutu si mudata. Garuu har'a hunduu darbee amma kunoo taphataa cimaa Afrikaa jedhameera jechuun gammachuu isaa ibsate. Amma kanarraa eegamu dhaloota na duuba jiran fakkeenya akkana godhatan cimee hojjechuudha. Yoo nuti waan gaarii isaanitti mul'ifne akkuma kana gaarii hojjechuu tattaafatu waan ta'eef jedhe. Taphataan duraanii Naajeeriyaa Tariiboo Wees nama kutannoo qabu baga milkoofte. Amma keessi koo akkanatti himutti pirezidaantiin PSG dha Naasir Al-Khaliifaa ganna dhufu mallattoo kee argachuuf waan hin goone hin qabu yoo jedhu, namni siyaasaa beekamaan Naajeeriyaadha Giinii Aadaams milkaa'insa isa olaanaa argatteef baga maddee fakkeenya dhaloota dudduuba jiranii jechuun ibse. Gurbaan mataa rufrufee yoo kubbaa dhiitu goolii eegdota yaaddessu bara 2024-25 maal milkeesse addunyaa waa'ee isaa dudubbisinnaan yerootu deebisaa xumurree horaa bulaa deebanaa. Lookman's onto it.